dhaggeeffattoota miidiyaa gabataa akkam jirtu nagaan keenya kan kabajaa isin haa ga'u jennaa akkuma yeroo hundaa kuni maxxansa addaa kan miidiyaa gabataati. Maxxansa addaa guyyaa har'aa kan irratti hundoofne murtii manni murtii waliigalaa Itoophiyaa jedhamu guyyaa har'aa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Addisuu Bulaalaa dabalatee namoota 4 irratti mana murtii jeeqtan jechuudhaani adaba ji'a ja'a kan adabe ta'uusaa maddeen oduu adda addaarraa dhaga'aa jirra. Kanuma irratti hundaa'uudhaani ogeessa seeraa fi abbaa seeraa yookaan daanyaa mana murtii olaanaa Oromiyaa keessa kan ture obbo Israa'el Fayyisaa akka ogummaa seeraa isaaniitiin yaada nuuf kennaniif gaafannee turre. Obbo Israa'elis nu dhiyaatee jira. Walumaan gara obbo Israa'elittis hin dabarsaa itti dhiyaadhaa. Obbo Israa'el Fayyisaa ogeessa seeraa abbaa seeraa kan biyyatti abbaa seeraa kan turte ogummaa seeraatiinis kan miidiyaa Oromoo irratti hedduu beekamtu guyyaarraa waamicha keenya hatattamaa kabajjee waan nu dhiyaatteef hedduu si galateeffadha maqaa miidiyaa gabataa fi daawwattoota miidiyaa gabataatiin baga nagaan dhuftan siin jedha. Baga nagaa taatan isinis. Tolee obbo Israa'el gara kallattiidhumaan gara gaaffiif deebii keenyatti deebina. Guyyaarraa oduu tokkotu biyyarraa dhufee jira. Oduun kunis waa'ee obbo Baqqalaa Garbaa fa'i. Faayila Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti kan himataman keessaa namoonni 4 waa'ee dhuga ba'umsa yookaan warri mootummaa geggeessuu muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany dabalatee guyyaarraa dhiyaatu jedhamee sanaaf deemanii yeroo achi ga'an immoo daanyaawwan biraa asee kan jedhuuni adabba dabalaa mana murtii jeeqtan kan jedhuun darbee sana akkamiin yeroo oduu kana dhageesse akkamiin akka abbaa seeraa akka ogummaa seeraa qabu tokkotti akkam ture miira maaliiti riyaakshiiniin kee maal fakkaata ture obbo Israa'el? Egaa waa lamatu keessa jira. Tokko dhimma bu'uuraa kan jarri ittiin himataman yakka shororkeessummaa jedhamee isaan irratti dhiyaate irratti beellama ragaa dhaga'uuf isaaniif kennamedha inni tokkoffaani. Inni lammaffaan immoo dhimma dhaddacha jeequu yookiin court contempt jedhamu kanaadha. Dubbii bu'uuraa kanadha amma waan hunda keessaa waan dhaddacha jeequu jedhu kun hedduullee ajaa'iban qabu. Dubbii bu'uuraa ragaa ittisaa dhaga'uudhaaf beellamame kanarratti wanti abbaa seeraa jedhe kun hedduu nama kofalchiisa beektaa. Waan isaan tarreessan ragaa namaas, ragaa sanadaas, ragaa oodiyoo yookiin kan gurraan dhaggeeffatamus hunduma isaa dabareedhaan yaameetii kunis hin barbaachisu, kunis hin barbaachisu, kunis fudhataman qabu jedheetuma jigsee dhuma fixe beektaa hunduma isaa. Kan nama ajaa'ibu guyyaa haga kana maaliif akka inni eege namaaf hin galu kana jechuudhaaf. Jarri kun ragaa ittisaa isaanii utuu eeganii baatii hedduutu dabre beektaa manadhaa keessatti. Kana jechuudhaaf yeroo hanga kana fudhachuun barbaachisu ture. Kana jechuudhaaf guyyuma gaafa isaan iyyata isaanii galfatanii dabruun hin barbaachisu ture. Wanta tarreessitee fidde kun fudhataman qabu jedhanii automaatikali guyyaama gaafa sana yoo heddummatee mootarii wanti keessa ilaalan jiraate immoo beellama itti aanutti. Wanta lakkaawwatte kun wanta dhiyeessite kun ragaa ittisaa jettee ati fidatte kun sirraa hin fudhannu jedhanii deebii kennuudhaaf guyyaa hagan kana beellama haga kana xaarii haga kana dadhabbii haga kana hin barbaachisu beektaa. Adeemsi seeraa kana ayyamus hin jiru. Abbaan seeraa abbaa seeraa jechuun nama rakkisa beektaa. Manni murtii amma meeshaa ittiin nama lolan ta'ee jira. Meeshaa ittiin mormitoota hacuucan ta'ee jira. Mana murtii jechuunis abbaa seeraa jechuunis hedduu namatti ulfaata beektaa dubbii kana ilaalte. Kanaaf abbaan seeraa kun guyyaadhuma isaa eeggateeti akkuma qajeelfamaa fi waliigaltee warra isaanii irraa qabutti murtoo gaafa kennuu qabutti itti kenne malee kana jechuudhaaf yeroo hanga kana hin fudhatu ture. Keessoo isaa immoo haa ilaallu yoo jette dubbii jarri ragaa ittisaa itti qabnaa dhufanii waan akkasii nurraa ittisuu danda'u jedhanii isaan
tarreeffatanii barabbaa baal rabbaa guddaa jedhee kan inni haasa'u kun tokkoffaa inni waan rabbaan ilaalaa jira jechuudha sirrii masaayyuu. Lammaffaa immoo yaa rabbaa guddaa inni doona itti hawwatu yaa rabbaa guddaa hin jedhamu nama lubbuu isaatii ofirraa ittisaa jiruuni. Hedduu nama gaddisiisa waan fokkataa waan dhagaamee hin beeknedha beektaa har'a guyyaa har'aa seenaatu dalagamee jedhe ragaa himatamaa keessaa tokko. Dhuguma seenaadha beektaa akkatti jarri kun biyya bulchan akkatti jarri kun seera hiikan akkatti jarri kun biyya geggeessaa jiran murtiima kana namni ilaale irraa hubachuu danda'a hedduu nama gaddisiisa. Gadi fageessitee ilaaluu yoo barbaadde beekutti deebuu dandeenya. Waa'ee court contempt yookiin immoo dhaddacha jeequu jedhame kana ilaalchisee dhaddacha jeequun bifa adda addaatiin mul'achuu danda'a. Mana murtii kabajuu dhabuu, mana murtii tuffachuu, abbaa seerichaa tuffachuu, sagalee wacaa dhageessisuu, akka manni murtichaa hojii itti hin fufne dhorkuu kunneen nama adabsiisu beektaa seeraan court contempt jedhama dhaddacha jeequu jedhama. Waan kana jarri kun raawwataniiru dhaddachi hin jeeqamne akkatti jennu hin qabnu. Garuu an kan na ajaa'ibu court contempt keessaa yookiin immoo dhaddacha jeequu keessaa wanni beekamu tokko ajaja mana murtii fudhachuu diduudha. Jarreen ajaja mana murtii fudhachuu didanii dhufuu didan namoota dhagaa ittisaa jedhamanii lakkaawwamanii dhufuu didan irratti tarkaanfii tokko fudhachuudhaaf iskiriptoon isaa kan hin barreessine namni kun qalamni isaa warra hidhamanii harki isaanii miilli isaanii sakaalamee jiru irratti aangoo qabaata beektaa. Kun hedduu nama gaddisiisa fokkataadha beektaa. Namni mana murtii kabachiisuu barbaade tokkoffaa kan inni tarkaanfii irratti fudhachuu irra ture warra yaamamanii dhufuu didee irratti ture. Garuu maal goota? Biyyi isaa akka inni itti bulaa jiru akka isaan itti biyya geggeessaa jiran hedduu nama gaddisiisa. Namichuma isaa aangoo dhabee humna dhabee harki isaa hidhamee jiru irratti dhaddacha jeeqxee jedhee tarkaanfii fudhachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa abbaan seeraa kun. Kanuma irra jirra silattuu kanuma mata dureen keenya akka nama seera tokkootti jechaadha niwutiraalii taatee waggaa ilaaltu ammayyuu naatu tokkeetiif jecha ulaagaanii mana murtii jeequu waanuma beekame akka aadaattuu waanuma keessatti guddanne waan ta'eefi daffaruu jedhu difrat jedhu laata adachaa chiloot madfar jedhu inni waanuma beekamaadha. Garuu amma haala akkasii irratti jarri kun yeroo sadaffaadha natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhee yeroo tokko hojii waa'ee biyyaatii fi maree guddaarra jirra waan ta'eef har'a dhufuu hin dandeenyu jedhanii inni muummichi ministeeraa tasumayyuu waan hojiin natti baay'ata jedhee kaan garuu warri Oromiyaa hojii atattamaarra jirra jedhanii guyyaa lammaffaat akka jedhanii sattaanutti garuu itti argamna jedhanii waadaa galanii turan. Jarri kuni taa'anii jecha daanyaan sun abbaan seeraa sun jedherraa yoo mufiisaa akka daanyaan kun sirreeffatu akka daanyaan kun wanti inni jedhe kun haqa hin taane namni miidhamee jiru tokko itti dubbachuun akka mana murtii jeeqametti ilaalama Israa'el. Ilaali abbaan seeraa ka'ee jechaadha amma jarri kun abdii kutannaa itti jabaachuurraan kan ka'e kan isaan mana murtii kanatti wanni isin gootan kun madaalawaa miti jechuun jeequmsa keessatti lakkaa'amaa akka ulaagaa sanaatti jechuudha. Akkanatti mul'atetti waan an dubbiseef waan hin argerraa odeeffannoo intarneetarraa arganne irratti rilaa godhaa jirra. Akka naa galetti dhaddacharraa bahaa jennaan bahuu didani. Bahuu didanii sagalee dhageessisaa turan beektaa jirru kun. Bahaa jennaan bahuu didumti mataan isaa isaan gaafachiisa. Akka kanatti ilaalamu irra jiraata. Gadi bahaa jennaan bahuudhuma qaban seeratu dirqisiisa kana. Bakka seeraati jennee fudhanne jechuudha. Mana seeraati jennee fudhanne. Bahaa jennaan bahuudhuma qaban. Garuu ammoo yaada isaanii isaan ibsatan dhaggeeffatee dubbii isaan dubbatan irratti furmaata kennuun kan abbaa seeraati. Isarratti akka furmaatan kennineef wanni jarri dubbatanii waan inni seeraan ilaalu ta'uu dideera beektaa. Wanni isin godhaa jirtan kun ajjeechaa uummata Oromoo irratti waggaa 25 raawwataa ture itti fufsiisaa jirtu jedhanii itti dubbataa jiru kana irratti abbaan seera waan dubbatu qaban natti fakkaatu. Kanaafiti yoo ta'e kan abbaan seeraa kun deebisuun irraa eegamu ture namoota ni dhufna jedhanii alaa katabanii erganii guyyaa irraa hafan ilaalchisee himatamtoonni kun waan isaan dubbatan irratti waa jechuutu irra ture sii galee namoota ni dhufna jedhanii alaa erganii hafan kana isaanumallee
kufaa godhaa jirtaayii waa'ee ittisa isaanii kufaa godhaa jirtaayii jedhaa jiru beektaa mormaniiru beektaa jirri kun ijaajjanii maaliif nama nan dhufa jedhee xalaa ergee hafe kana ati ammoo dhufuudhumti isaaniiyyuu hin barbaachisu gaafa jettu duraanumaa ajaja baafte duraanumaa yaamte kanaaf falmiin kun abbaan seeraa dogoggoreera beekamaadha abbaan seeraa karaarraa maqeera beekamaadha garuu mana seeraa waan ta'eef abbaa seeraa kan akkuma inni jirutti kabajnee bira dabarra malee abbaa seeraa kan achi yaajjinee itti dheekkamnee arrabsinee itti dhaadannee wanti sirreessinu hin jiru seera tokko kanatti hin dalagamu beektaa kanaaf waa'een dhaddacha jeequu suni an hedduu waan ani irra laaluun qabu namni dhaddacha kabajuun dirqamuma isaati dhaddachi fokkataa ta'uu danda'a dhaddachi wallaalaa ta'uu danda'a kan kanaa alaa mana biyya seerri jira jedhamee abbaan seeraa immoo itti muudamee huccuu guddaa tokko uffatee poolisiin achi jaajjee kabachiisaa jiru irratti akka waan seerri hin jirreetti dubbachuun hin danda'amu waan ta'eefiti waa'een dhaddacha kabachiisuudhaaf abbaan seeraa godhe ani isarratti hedduu waan hin dubbadhu illee hin qabu beektaa. Mee akkasa jennu fakkeenyaa fi torban dura torban lama ta'uuf deemaa muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyi walgahii PRDF godhaa ture keessaa wanni isaan murteessan keessaa hidhamtoota siyaasaa yookaan sababa siyaasaatiin hidhamanii gadhiisuudha kan jedhu tokko ture tun raawwanne jechaadha. Amma ammaatti utuu sana namoonni sanaan bahu jedhee namni etuu eeguu adaba dabale jechaadha. Haa jennu amma fakkeenyaa fi murtiin namichi yeroo darbe jedhe sun bor yoo raawwata ta'ee jarri kun ji'a ja'aan kana raawwachuu fi dirqamata irra jira jechuudha. Gara sanatti adeemaa jira. Maaliif waan gargariiti si galee namni hin lakkifama jedhamee waadaan galamee nama himanni siyaasaa irra jiru yookiin immoo hidhamaa siyaasaatti jedhameeti kan labsame. Organama hidhamtooti siyaasaa haabaa namatu jedhamee qajeelfamni dhufeeti manni sirreessaa maal jedhee deebisaa hidhamtoonni siyaasaa haabaan kan jedhamu fudhadheera garuu dhaddacha jeeqanii mana hidhaa warra jiran amma isaan himan adabbii isaanii fidhatanittiin eegee gallakkisaa falmii jedhu uumuudhaaf adeemaa jiru si galee. Gaafsan deebiteeti mana murtii deemtee falmii geggeessuuf adeemta haarawaa kaaste dhimmi kuni dhimma siyaasaatiin hidhamne adabbiin nutti kenname kunis sanuma wajjin wal qabataa jettee falmii dhiyeessuuf deemta. Warri siin falman immoo lakkii waliin qabatu dhaddacha jeeqxee dhaddacha jeeqnaan adabbii sitti kenname raawwachuutu sirraa eeggama falmii jedhutti seenuuf adeemaa jirraa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni dhaddacha jeeqxe jedhame himannoo mataasaa danda'e adeemsa accelereetir ta'een samarlii achuma taa'ee abbaan seeraa kan murteesseedha murtii mataasaa danda'edha beektaa. Maaliif amma mana hidhaa gaafa deeman jarri kun har'a galgala yoo mana hidhaa deemanii waraqata waaraantii mataasaa danda'e waraqata katabamee itti kennamutu jira beektaa poolisii mana sirreessaa geessutti. Baatii ja'a akka hidhamu itti murtaa'eera kan jedhu jechuudha. Kanaaf himannoo adda addaa waraqaa adda addaa hidhamuu adda addaati beektaa wanti kun tokko ta'uuf adeemaa hin jiru. Jarri kun ta'ee jedhanii immoo kan qindeessanis fakkaata beektaa waan kana. Kanaaf himannoon duraan ture yoo irraa dhiifamni godhamee fi kan ba'an ta'e illee kan duubarra amma abbaan seeraa taa'ee baatii ja'a murteesse kun himannoo duraarraa addatti ilaalama beektaa. Beekaa waan godhanis fakkaatamu waan kana. Waan kana anillee sanatti hin deema tuttuqanii yookaan provookii godhanii gara kanatti fiduu fi waan godhanis hin fakkaata. Egaa atuu fiddee kana silaallee kun gaaffii qottaanu ture atuu wanni taate kana beekaadhuma godhan jennee keenya maaliifi namichi dura ta'a mana namichi waan san dhiyeeffatan hundumaa riijektii godhe nama gosaan illee Tigireedha jedhama. Kana hin godhan jennee hin yaadnu maaliifi adeemsa mana seeraa biyyicharraa kan ka'e jechaadha. Waan kun oliyyata qabaa wanni dhaddacha jeeqamee wanni kun oliyyata qabaa akka himatoota kaanii himanta kaanii jechuun koo amma fakkeenya mana murtii olaanaatu murteessee mana murtii waliigalaa yookaan mana sabbar maaloo kan jedhu tokko jira. Isatti oliyyata qabaa waan akkasii kun dhaddacha jeequuf murtiin kenname kun oliyyata. Oliyyachuu dandeessa. Ani mirguma kon gaafadhe malee ani dhaddacha jeequu waan jedhu hin raawwannee kan jettee oliyyachuu dandeessa.
Dhaddacha jeequun seera irratti katabamee jira beektaa. Nama kana raawwate nama akkana godheeti dhaddacha jeeqee jedhame haala iddoo sana ture irratti hundaa'ee wanti kun dhaddacha jeequudha moo dhaddacha jeequu miti jedhamee sabjektiivillee wanti hiikamu numa jira seera irratti kan katabame akkuma jirutti ta'ee sabjektiivili achumatti immoo deebiftee kontekstii iddoo sana ture irratti haala iddoo sana ture irratti ilaaltee dhaddachi jeeqameera moo hin jeeqame jettee wantati hiiktee furmaata itti kennitu illee hin jira. Yoo kana ta'uu baate immoo dhaddacha jeequudha akkuma jirutti ta'ee ammoo adabbii isaallee fooyyessuun hin jira. Kanaaf oliyyannoon mirgadhaa ni ayyamamaa oliyyannoo fudhachuun ni danda'ama. Garuu oliyyannoon kana dura fudhatames amma akka inni lafarraa harkifame maal akka godhamaa jiru ni beekna. Kan akka furmaataatti fudhachuuf hin dandeenyu jira kanaaf. Tole asuma wal qabatee waan akkasii kana irratti yeroonni murtaa'e jira maximum minimum kan jiru minimumii amma yeroo darbe intaluma Oromoo tokko doolaara 500 500 adabanii jiru jeequmsa wanni jeequudhaan jechaadha. Baatii tokkos baatii lamas guyyaa 15 isaanii adabuun inuma dhageenya. Garuu wanni isaa eessa maximumiin isaa eessa Israa'el kun immoo haaluma jeequmsa sanaatti murteessa. Wanti haaraa yoo jiraate hin beeku malee hangaan beekutti seera Itoophiyaa keessatti seera adabbii akka Itoophiyaa keessatti adabbii olaanaati dhaddacha jeequudhaan kennitu baatii 6dha. Baatii 6 ol seerri nayyamu seerri kan kaa'e hin qabu. Baatii 6 gaditti immoo guyyaa tokkos ta'uu danda'a, sa'aatii muraasa illee ta'uu danda'a, maallaqaan illee adabuu dandeessa. Haala ati raawwatte irratti hundaa'eeti kan adabbiin sun kennamu garuu olaanaan adabbii kennamu baatii 6dha. Kanaaf isa olaanaatti kennan jechaadha jirtu. Olaanaatti murteessan. Tole. Mee gara ijoo dubbii sanaatti deebina Israa'el gara dhimma daanyichi jedhamee waan hin taaneef lammaa rabaa guddaa waan hin taaneef aangawoota mootummaa deddeebisuun barbaachisaa miti kan jedhu kuni etiksii yookaan safuu daanyaan tokko yookaan abbaan seeraa qabu tokko wal bira qabdee yookaan ilaaltu maal fakkaata kun namni tokko yeroo abbaa seeraa ta'u kakuu raawwattaa safuutu jira etiksii wannichaatu jira namni sun kan abbaa kee ajjeese illee haa ta'u kan obboleessa kee ajjeese illee haa ta'u gaafa fuulduratti seera fuulduratti dhufate kakuu sanaaf etiksii sanaaf safuu sanaaf bitamuu sirra jiraata. Ija kanaan hoggaa ilaaltu waan namni kun jarri kun egaa nama sadii namni keessaa kan jedhe nama tokko garuu waliigaltee dhumaan mallatteessu natti fakkaata. Kana ija seeraatiin hoggaa ilaaltu akkamiin ilaalta? Utuu si ta'e utuu si tachi jira ta'e utuu ati situ himatamaadha nama seera beeku immoo ta'e madda janee xaafa nama seera beeku ta'e jedhee mana murtii jeeqa jedhee yaannu ta'e jedhee dhaddacha jeeqa jennee yaannu mee kan akkamitti ilaaltati? Jarri kun akkuma sila jenne provookii gochuudhaaf moo maaltu na dhibdeedha moo maaltu fakkaata mee kana? Waan abbaan seeraa raawwate gaafa ilaaltu ani yeroo hedduu akka amantaa kiyyatti akka inni baradhettis dubbii haqaa dubbii gosummaa wajjin dubbii sanyummaa wajjin walitti qabsiisuu hin fedhu. Tokko miti waan ta'aniif jarri kun akka kanatti hojiin hojjetamu waan hin jirreef haqti taliila qulqulluudha beektaa haqa ilma namaa sanyii isaa wajjin amantaa isaa wajjin laga isaa wajjin maalii wajjin wal qabsiisuun gonkuma dogoggora guddaadha. Namni akka kanatti wal qabsiisu yoo jiraate hojuma sana dalaguu irra hin jiraatu. Hojuma sana dhiisuudha qaba beektaa. Namni fuula kee ilaalee lafatti dhufte ilaalee hojjaa kee ilaalee maal kee ilaalee waa murteessa taanaan murtoon sun murtii seeraa jedhamu hin danda'u. Waan isaan amma raawwatan kana gaafa ilaaltu waan isaan har'a dhufanii murteessan kana gaafa ilaaltu gam tokkooni dubbiin loogiidha dubbiin ta'e jedhanii dubbii jallisuudha keessaa mul'ata. Amma waanuma biraa yoo hafe warra ni dhufna jedhanii beellama nu jijjiiraa jedhanii gaafatan kanallee abbaan seeraa kuni dhufuun isaanii barbaachisaa miti jedhee murteesse. Tokkoffaa dhufuun keenya hin barbaachisu hin jenne jirru. Lammaffaa abbaan namni kun dhufee naaf raga waan jedhe waan qabsiifate qaba. Wanti amansiisaa waan jarri kun dhiyeeffatan faalleessu diigu argumentiin adda barreeffame hin jiru. Gama biraatiin dhufuu gaafa isaan didan tarkaanfii fudhatame hin jiru. Nama dhufuu didee tarkaanfii irratti fudhachuudha qabda. Sirreessuudha qabda. Akkuma isaa namicha himatame koorti kontemtiidhaan qabdu warra kaanis akkasumatti qabu sirraa eegama si galee. Kana keessatti fakkeenyaaf mana sirreessaa jira Andu'aalam Arraagee barbaachisu jedhe. Maal jechuudha hiikisaa?
jecha tokkoon waa'ee lubbuu keetii የሰው የሚሰጠው ምስክርነት አስፈላጊ አይደለም አላምንበትም ማል ጀቹዳ ሂቀን ቀቡ በይታ ዱፌ ናረጉ ሃዳቡ መለ ነማ አን ረጋ ጅረን ኢለካደ አስፈላጊነቱ አይታየኝም አባን ሴራ ጀቹኒ ግድገሌሱማ ሳጋፊ ከሰ ገልጨ በይታ ከናፍ ዋለመቱ ሙላታ ቶኮ ግድገሌሰ ታኒ ቢታ ምርገራ ወሮል ፈልማጅሩራ አደባሃኒ haqa duwwaa giddu galeessa godhatanii murteessuu irratti gaaffii guddaan uumameera. Lammaffaan dandeettii abbaa seeraa gaaffii keessa galaa jira beektaa. Callisaniituma eenyuun alaamni dhibbatim jedhanii namatti murteessuun hin danda'amu. Seerri akkana jedha waan seerri jedhu kana madaalli seerri jedhu kana hin guunnee jedhameeti kan argumentiin dhiyaachuu dirre abbaan seeraa tilmaama mataa isaatiin ka'ee waa murteessuu hin danda'u beektaa. Kanaaf abbaan seeraa ga'umsa qabu sababa kana seerri akkana waan jedhuufan kana fudhachuu dhabe jedhee lafa kaa'utu irraa eegama kana godhaa hin jiran jirri kun gaaffii ga'umsaas keessa jira dabalataanii jechuu kooti. Kanaaf hedduu nama gaddisiisa wanni himatamanii kan isaan godhan kun abdii murannaa irraati. Jara kanarraa abdii dhabuu irraati. Mana murtii kanarraa sirna kanarraa abdii dhabuu irraa kan ka'eeti akkasitti dubbataa jira namni himatame achi dhaabbataa jiru kun. Kana olitti maaltu ta'aa jedhee abdii muratee dhaamsa isaa dhaammatee du'uu deemaa jira beektaa namni kun hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa beektaa. Nu ajjeesuuf deemtu garuu nurratti dhaabbataa jedhanitti dhaamanii biraa ba'aa jiran. Ilmaan keenyatti darbuun qabu kuni jedhanii. Seenaadha dubbachuudha barbaadanii maaliif dhaammataa jiru beektaa du'atu dhufaa jira. Jarri kun waan isheen itti murteessitu hin beeknu. Kanaafuu dhaamsa dhumaa jarri kun dhaammataa jiran uummanni dhaga'uutu irra jiraata jedhanii nama na beektaa. Baay'ee gara nama nyaata obbo Israa'el. Gaaffii biraan ani qabu abbaan seeraa tokko manni murtii tokko biyya tokko keessatti waaqaa gaditti aangoo olaanaa qaba seera raawwachiisuu irratti jechaadha. Isaan namoota akkasii ta'e jedhee manni murtii tokko yookaan daanyaan tokko manni murtii walii galatti akka mana murtiitti wanti inni balleessu illee jiraachuu hin danda'u ta'a. Namni tokko achi keessa yookaan namni aangoo qabu nama sagalee guddaa qabu achi keessa tokko balleessaan fakkaanne tokko yookaan raawwatu eenyutu isaan irratti aangoo qabu. Isaan namoota hundumaa irratti aangoo qabu aangoon seeraan kennameeraa fi isaan irratti eenyutu aangoo qabu dubbii kana ilaaluuf oliyyatarraa yoo ta'uu baate isaan mootummaan dhiyeessinu jedhachuun kan aantummaa mootummaa isaanii agarsiisaa jira. Osoo amma indipendentiidha ta'e abbaan seeraa tokko akka malee kana murteessa ta'ee eenyutu isaan irratti aangoo qaba. Ajennu jarri kun dhaddacha sadhumaati sabbarsamiidha jennu isaanii waliin jiru ta'e jedhee namni sabbarsamii agarsiisu wanni kun seera kana cabsu eenyu isaan irratti aangoo qaba. Egaa waan adda addaatti ilaalamuutu danda'a. Tokkoffaan naamusa abbaa seeraadha. Abbaan seeraa ga'umsa yoo hin qabaanne, abbaan seeraa yoo loogiidhaan hojjete ta'e, abbaan seeraa yoo maallaqaan hojjete ta'e, abbaan seeraa ilaalcha siyaasa wayii dhaddacha irratti geggeessa yoo ta'e naamusa inni ittiin gaafatamutu jira. Judicial Administration Commission waan jedhamutu jira. Achitti iyyatanii abbaan seeraa ga'umsa dhabeera, abbaan seeraa naamusa dhabeera jedhanii himatanii gaafachiisuu ni danda'ama tokkoffaan kana. Kan biraan furmaanni jiru oliyyannoo fudhatanii furmaata oliyyannoo barbaaduudha. Kun hundumtuu karaa adeemsisuun fakkaatu akkatti jarri kun dhiyaataa jiranitti. Dhumarratti wanti ta'uuf adeemu yoo jiraate akkitti jarri kun gaafataman jechuudha. Sirnatu sirna jijjiiramu keessatti gaafatamu beektaa jirri kun. Wanti biraan natti mul'ataa hin jiru. Naamusaanis namni jara kana adabu natti mul'atu. Oliyyannoodhaanis furmaanni addaa argamu hin jiru. Tuuti oliyyataa jirtuuti yeroo hidhamuu keetii dhume achi keessatti tottorta beektaa. Kanaaf furmaanni tokkittiin jara kanaaf taa'aa jiru. Revolutionii uummanni kun geggeessuun qabsoo uummanni kun geggeessuun sirni kun jijjiirame sirna kana keessatti warri badii qaban badii isaanii irratti gaafatamu beektaa. Tole, gara dhumaatti deemaa jirra Israa'el yeroo keetiif hedduu galatoomi yeroo hattamaatti hojii kee irraa si waamne. Gaaffiin kun itti aanu atuu jettee silaa jarri kun dhaamsa dhumaa dabarfataa jiru kan jedhu. Manni murtii kun dhiiga nutti ajaa, dhiiga damdami shattaal kan jedhu. Dhiiga nutti ajaa, dhiigi nurgaa ogaa, dhiiga nutti ajaa jechuun dhaamsa maalii dabarfachuu barbaadaniiti kan sila jettee cinaatti wanni biraa qabu hiika attamitti kennita kanatti. Argitee yeroo bal'aan kennamee fi haasa'uu hin danda'aniif malee waan kitaaba dubbatu jarri kun umrii isaanii keessatti
karshallee keessatti waggaa meeqa dabarsanii waan hedduu arganii waan biraan hafee waardiyyaan mana hidhaa dararamaa sana keessatti si eegullee waan inni godhu wanta addaatu jira akka inni tiriitii si godhu akka ilma namaatti inni ilaalamtu hidhamtee malleetu jirtu guyyaa qabamanii kaasanii hanga guyyaa har'aatti kitaaballee maxxansanii baasaa jiru kunoo waan isaanirra ga'e kana waan ijaan argan kana seenaa uummata biyya sanaarra ga'e kana bal'inaan haasa'uudhaaf carraa waan hin jirreef dubbii gabaabduudhaan ergaa isaanii dabarfachuudhaaf jecha kana kan isaan fayyadaman. Damdami shattaan mana hidhaa keessatti ilmi namaa dararamee dhiigaa du'aa ajjeefamaadha jira siigalee kana keessaa isinis harka keessaa qabdu wajjin dalagaa jirtudha ergaansaa. Tokkittiin namni abalu jedhamee maqaa dhaamu hin jiru. Manni hidhaas manni murtiis inni himatus inni qabee fidus hundumti isaanii walii wajjin sirna TPLF tumsaa jiru, sirna nama ajjeesu, sirna nama dhiigsu, sirna nama nyaatu kanarratti ergaa jecha tokkoon dabarfachuu barbaadaniiti kan isaan kana jedhan. Tole, gara dhumaarra jirra Obbo Israa'el mee atuu dhaammattee gaaffii qopheeffadhu na dursitaa. Atuu dhaammattee Oromoo hedduutu Oromoo kumaatamoo hedduudhaan lakkaa'amutu mana hidhaa jira. Akkuma jettee keessattuu naannoo Oromiyaatti xiqqoo amma fooyyee qaba haa jennu. Garuu inni guddaan naannoo federaalaatti Oromoonni beekamuun dhimmi isaanii federaalaa wajjin wal qabata kan jiruun mana hidhaa federaalaa jiru jechaadha. Isaan kun waan kanarraa maal baranii akkamitti of qopheessuu qabu Oromoon mana hidhaa jiru kun inni bakkeedha akkuma jettee qabsaa'ee sirna kana ofirraa cabsuun dirqama kanarratti walii gallaa. Inni mana hidhaa keessa jiru waan akkasiirra fakkeenyaaf waan akkasii isaan manni murtii provookii si godhee si tuttuqee akka dibalee wanni taatu godhee seera cabsitu sitti daddabalaa deemuun kuni bu'aan isaa naanna'ee warruma kana godhuuf jechaadha warra hidhamuuf waan jiru jechaadha. Mee kanarraa maal baranii maalirraa of eeggachuu qabu attam godhuu qabu Oromoonni mana murtiitti sitti dhiyaatan kun kan numaatii jechumaan dhaamsoo qabaattes dabarfadhuuti kanumaan raawwannaa Obbo Israa'el. Akka kanatti teenyee nama harki isaa miilli isaa hidhamee karshallee keessa jiru nama waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee nama isa dubbisu dhabee ifa arguu dhabee dararamaa jiru gorsuun hedduu nama rakkisaa obboleessa kiyya. Namni makaraa keessa jirurraa ka'eet tarkaanfii fudhachuu isaan malu fudhata. Gonkumaa wanti isaan gorsinu hin jiru beektaa. Ilmi namaa seera kabajee akka seeraatti bulee jennaan seera cabsite jedhanii waan hin jirreen gaafa isa yakkanii ammoo mana hidhaa galchanii achirraas mana murtiitu jiranii gaafa deddeebisan dhuguman siin jedhaa utuu ana ta'eeti waan an godhu hin beeku. Iddoo tokkotti yookiin tokko ciniintee yookiin tokko ija keessaa baaftee atis achumatti du'uu filatta ta'ee deddeebiteedhuma marmaartee bara meeqa sitti qoosu ta'ee tarkaanfii fudhachuuf adeemtu gonkumaa namni sitti himuu hin danda'u beektaa. Waan keessa jirtu san haala keessa jirtu sanatu sitti murteessa. Guyyaa guyyaadha waan sirra ga'u sanatu murteessa. Dukkana ati keessa jirtutu murteessa. Dararama ati keessa jirtutu murteessa malee akkana godhaa asiin baa achiin baa namaan jechuun gonkumaa rakkisaadha. An akka abbaa seeraatti gaafa ilaalu namni dhaddacharra dhufee geeraruun yookiin dheekkamuun yookiin abbaa seeraatiin mooji jechuun akka seeraatti naaf hin fudhatamu. Namni dhibeen kun irra ga'e garuu namni makaraa akkanaa keessa jiru garuu kan dhaabatee arrabaan waa jedhu miitiitu harkaan itti fiigeeyyuu nan ajaa'ibu beektaa. Utuu qabee tarkaanfii fudhachuudhaaf poolisii isa cinaa jiru irratti qawwee irraa fudhachuudhaaf otoo utaalellee dhuguma rabbiitti balaaleffannoon tokko natti dhaga'ama. Kanaaf haalli jarri kun keessa jiran gonkumaa kanan wambarii kanarra taa'ee natti tolee iddoo kana taa'ee kanini odoo kana godhanii siin jedhu miti gonkumaa. Isaan tarkaanfii isaanitti fakkaate fudhatanii waan isaanitti fakkaateen qabsaa'uudha qabu. Hunduma caalaa garuu uummanni keenya waan wayyaan irraa raawwataa jirtu kana waan nama qulqulluu irratti raawwatamaa jiru kana Oromoo hoggansa dhabsiisuudhaaf Oromoo doomsuudhaaf waan raawwatamaa jiru kana irratti guyyaa tokkoof guyyaa lama utuu hin bulin tarkaanfii barbaachisaa fudhachuutti seenuutu irra jiraata. Karaa beekuun qabsaa'uudha qaba ilmi Oromoo. Gaafa baqqalaafam makaraa isaanii argan manadhaa keessatti wayyaanee karaa darbaa dhowwuu duwwaadha furmaanni Oromoon qabu. Gadi ba'uuf ol ba'uu dhorkuu duwwaadha furmaanni nuti qabnu. Kanaaf uummanni Oromoodhaa waan kana cal jedhee ilaaluun irra jiraatu diraamaan irratti hojjetaa jiru nutti qoosaa jiru tuffii guddaadha beektaa kun tuffii guddaa hogganaa sabbaa akkana gochuun tuffii hangana hin jedhamneedha tuffii kana ofirraa cabsuudhaaf yeroon isaa amma beektaa. Galatoomii Obbo Israa'el Fayyisaa.
Thank you.